kun dhugaa dubbachuudhaan gadda waan jimaa irratti hedduu dallanee ustaazota ulamaa arrabsaa xiqqeessaatiin ture. Dallansuun sanumaa rabbuma si dallana jedhanii kalammaffaa immoo siistama wayiitu jira. Amma namni kenna hedduun isaanii tokkokiin kuni hawaasa keenya hedduu maraachaa jira. Miknaatu nama qullaa oofaa ka jiru viidiyoo shamaraa ka gayyaasaa jiru dhalaan qullaa deemaa dhiirri qullaa deemaa ka jiru baay'inatti miseenjara kana keessatti amma siistama wayiitu uumame isinirraa quban qabdan jechuudha. Siistama akkamitti uumame kooyina jira kooyina giifti namaa kennan kana makiinaa diimtuu yoo kennan harma agarsiifti shamarran haga harma agarsiifti yoo leenca gattu kan immoo huccuu guutuuf irraa yaaftetu maan qullaa ta'e jechuudha. Leenca tokko wayitee eeggattu kan miseenjara keessatti dhaqanii kafalatanii dhufan jechuudha. Akka nama algaa bulaniiti. Waan kana akkamitti akka ustaazota tokkotti isin warri waa asirraa dubbattanii shamara keenya kana gorsitan dhiirallee gorsitan waan kana akkamitti duran dhaabanne amma viidiyoo namni miidiyaa balleessaa jiru kun hundi isaa kaama yaa jiru kun irra hedduun isaa biyya faranjiiti yaa jechuudha. Wallaahi dhuguma gurguddaan warri biyya faranjii kunillee diyaasporaan gurguddaan kama akka abbaa keenyaa kuni ka ilmaan meeqa qabu kuni miseenjara kana keessa galee dooraa irraa ergataa shamarran hudduu qullaa waraabdee fiddi miidiyaa kanarra. Sheekolellee namu wanni kana amma warra ustaaz kun amma darasaa maqaa aliman kennaa barreessaa jiru kuni waan san arge kooyinii kana irratti darban giiftii kana. Gaafa leenca irratti darban sana ol ka'eeyye akka gaafsan waa keessaa baafatu eegalee amma guutumatti geemii beellamallee qabate ajandaa gana ga'u kana waan amantaatiin taphachuuf gadi dhufe jechuudha. Ani waan kana maaliifin gabbaasaniitiin hin dura dhaabachuu dhabdanidha. Moo argaa hin jirta waan amma deemaa jiru kana gara miseenjara kana keessatti diyaaspooraa fi ijoollee biyya arabaa kana jidduu. Ustaaza galatoome eshi galatoome si dhaggeeffadheera. Jalqabaa waan kana dheefi namni kun waa'ee isa sana xumureen waan itti na gaafatte kanatti deebaa galatoomeeti. Inni jalqabaa waanumani waa hedduuyyuu na barsiiste. Dhugaa dubbachuuf haasaa kee ammaa keessa waa hedduun wanta hin beekne meeqadha kan hin baradhe. Isa jalqabaa nama kana maaliif yoo danda'ame namni kun nama miira isaa to'achuu danda'u miti. Usmee fakkeenyaaf yoon kee arrabsee miira to'achuu danda'a yookaan hin danda'u. Yoo inni miira to'achuu hin danda'u ta'e keessaan sagalee dhaqee qabee fi akkas jedhe jedhee narraa fudhata. Nama miidiyaa irratti miira isaa to'achuu hin dandeenye kana miidiyaa irratti yoo dubbanne achumaa masaa balleessinaa waan jedhamuufidha kan inni ajandaa godhachuun hin barbaachisu jedhe. Wanti kun immoo irra caalaa hin barbaachisaa ta'ee sitti mul'ata taanaan dubbadhu irraa rakkoo hin qabu. Garuu waan dubbattu kana irraa jechuudha waan dubbattu kana wanti kun hawaasaaf bu'aan qaba yoo ta'e akka inni kun nama amantiidha. Amantiifis bu'aan qaba yoo ta'e irraa dubbadhu isa kana kanaan hin bira darbu. Inni biraan waan itti amma na gaafatte wal qabsiisee barruu tokko dubbiseen ture. Barruu Ustaaz Ahmaddiin Jabalii yoo garteetta ta'e guyyaa 5 dura maxxansanii Alex Taayetiin dubbisiiseen ture. Dubbee galgala dubbisiisee wanti sun waraabamee akka inni hawaasa kana ga'u godhee TikTok irratti illee Facebook irratti illee maxxanseen ture viidiyoo sanaa jechuudha. Maal jedha barruuni bishaan maraattummaa fi dhaloota TikTok jedha mata dureensaa. Dhaqaa dhaggeeffadhaa viidiyoo sana. Wantoota ati amma kaaste waan kooyinii kanaan wal qabate achi keessatti wantoota hedduudha kan Ustaaz Ahmaddiin Jabal dubbatani. Waan ta'eef ani gabaabaatti akka kootti wanti kun jira taanaan jaroota waan kana godhanii akka islaamummaa keessa wal sattaruun hin jirre eebii waliif dhoksuun hin jirre wayiitti Muslimoota fidanii gadi baasanii sooshaal miidiyaa kanarratti waan akka kana gochuun muslima mitiiti. Namu muslima hin taane iyyuu fidanii nama sossobanii nama waan garaagaraa godhanii akka kanaa gochuun kuni tokkoffaa maqaa saba kanaafillee saba kanallee hin xiqqeessa. Sabni kunillee akka inni konfidensiitiin hawaasa dura dhaabbatee waa dubbachuu hin dandeenye akka sabaatti godha. Hayyoonni saba kana akka isaan konfidensii hin godhanne godha. Abbootiin amantii saba kana akka isaan konfidensii hin godhanne godha. Dhaloota boorii ilmaan keenyaaf wanti kun lafa ta'a googilee keessatti jechuudha. Isin warri waan kana agartan irraa dubbadha. Ani dhugaa dubbachuu fi messenjeriin namni
Ma messengeraa miti amma Facebook kana keessa deemtanii Facebook kun akka duraanitti mi page nama uguruu dhiisee jira zamana kana. Namni kun lama namaa kana yoo gadhiise akkasumatti kun hojii mara taa'ee laakii fi follow ittiin gurataa jira jechuudha. Aga tokko wanni xiqqoo kana wayyaa jiruuf viidiyoo badaa yoo gadhiisanii jedhan hedduu hin kaasa jechuudha. Qaamni xiqqoo qaama qullaa jiru waan akkasii sanniin hin kaasa yeroo baay'ee. Garuu immoo Facebook kana keessa yoo deemtanii jiraattan mee mana viidiyoo kana keessa gasseena barruun dubbisinaati bakka wannan viidiyoo kanaan gasseena deemame akkanumatti scroll ol godhaa jechuudha. Wanni isin agartan irra caalatti viidiyoolee baalagee kana qofa jechuudha. Keessattuyyuu nama afaan Oromoo dubbatu nama Oromoodha. Amma fakkeenyaaf mucatti madhiyoo kana ajandaa irra taa'aa turte takka isin quban qabdanii bar diyaasporaadha akka gabbaasee akkasitti mucatti asirraa isiisaa ture jechuudha. Isinuu gabbaatee bakka godheettee isillee nama guddaa nama agartanii yoo isin agartanii jettan abbaa kenna nama areenni isaa guutuun irratti arrii ta'ee dulloomee jedhe guddaa kana fiddee irra salphifte. Rabbiin isinlee booda duumaan fidee salphise. Ilmi namaa akkana wal saabaa jira sababa giiftitii fi sababa sadaqaatiif jecha addunyaan wal balleessaa jirti. Wanni guddaan pooyintiin isin du'aa illee gootanii fi irraa dubbatuu qabdan guddaan waan hawaasa tokkokkii kana kooyiniin godhaa jiru jechuudha. Namni feemasuu fi kooyiniif jecha waan hin goone hin qabu. Kaasirraa nama arrabsee haadha nama arrabsaa oolu feemasuuf akka godhatu. Kammoo deegee miseenjara keessatti waan biraa balleessu kunniin sababa giiftii fi jireenya kana ofirraa jijjiiruuf jecha itti saabata jechuudha. Akka namni siddisti duudha jedhanitti amma gara miseenjaraa duuta jechuudha hedduun isaanii. So waan kana irraa dubbadhaa isin jechuu barbaade kammoo amma bayaan hin fayyadu wanna kana yoo ka faayidaa qabu ta'e dubbadhu jettanii tokkoffaa faayidaa guddaa qaba. Akkamiin faayidaa guddaa qaba? Namni kun yoo gabbayeetiin hin gartanii kakafaree kara kufrii fi kara hin taanetti yaadaa jiru kataa'u taate akkuma gaaftu dheengadda uummanni guutuun miidiyaan guutuun ajandaa godhee aalimman illee dafanii gabbayanii dawwalanii qaaman bira dhaqaniitiin nama san murtii guutoo gara amantaa wannoo deebisanitti sheeticha kanallee hawaasa keessa jira, Itoophiyaa jiraati, aalimman keessa jira, nama gosa keessa jira, ardaa keessa jira itti bayaniitiin waan kanarraa dhaabbadhu jedhaniini akka inni sammuun isallee tasgabbaa'ee illee tasgabbaa'u gochuu hin danda'an jechuudha. Yoo hawaasni kun sagalee ta'ee miidiyaa kanarraa dhageesse malee namni keenya akka gabbaa'een dubbanne hin beektan. Ani kanaafi wanni kun yoo irra dubbatanii miidiyaan kun ajandaa godhee jedhe wanna kana dura dhaabatanii balaaleffatanii kan jedhan taate inni illee hawaasa isaa keessaa ba'ee kophaa isaa gara dhaqu tokkos hin jiru. Boruma immoo achi deebi'ee kanaaf kana waliin laaqee jechuurra osoo fagaatin yoo dura dhaabbatanii jiran namni kun akka allaalutti fagoo hin jiru na fakkaate ma deebi'a. Hangaroo akkas jedha. Namuu yaada garagaraatti fudhata waan ta'eef. Hayyee tole rakkoo hin qabu bareedaadha bakka. Jechuun hubadheera. Poozitiiviidha waan itti yaadde waan ta'eef waan poozitiivii yeruma kamiyyuu deeggaramuu qaba. Viidiyoo akka kanaa agartee hin beektu satettu. Hubachuu fi as keessaatii dhiyoo kana sagaleen koo jiraa? Hin jira. Nama wayii tokkoon waa gaafadhee viidiyoo kana sineessaa agartuu jedhee gaaffee beekta. Ennaan yaa Ahmad ati gowwaadha miskiinadhaan jedhe mesenjariin nu ergunuu fi guruppii qaban guruppii jira telegiraama fi amma guruppii keessaa feemasootuma asirra isin agartan kama nama guddaa jettanii isin teetanii waliin haasoftan kana nama telegiraama keessatti mallaqa nyaatu jira. Telegiraama keessatti viidiyoo hidhanii mallaqa allaaltan seentanii jechuudha. Warri mallaqa wallaahi wa billaahi wa tallaahi jechuudha. Waan asirra isin agarsiisuu danda'u sa'aatii ammaa kana banee waan isin agarsiisuu danda'u keessatti warra waan akkasii ta'u jira. Mee fakkeenyaaf qoyame. Ani waan ragaa itti qabu. Telegiraama kana argaa jirtanii followersiin isaa mul'ata isinitti. Qoyame silkii ifaa itti bana. Argitanii amma eenyu jedha? Ibsaa Abbaa Jaalalaa Chaayinaal. Ibsaa Abbaa Jaalalaa jedha. Okay. Waan ay keessa jiru wanni ay keessa guurame fakkeenyaaf ilaala sagalee kana dhageeffadhaa. Foraamuun jiru. Garuu immoo viidiyoo karaa isaan messenjera kana amma tana viidiyoo isiitu jira viidiyoo isii fida jedhee itti argina. Please haala akkana amma kunoo viidiyoo asirraa hidhan kana agartanii miti mucaa kana amma waan inni jedheen ol darbaa obsaan eeggadhaa jedhe. Fakkeessinaa miidiyaa gubbaa dhuftanii. Bukkeen asirraa gubbaan jalaa biyaa. Keessi immoo jalaachi bahi. Amma fakkeenyaaf ilaala amma viidiyoo kun hidhamee ergame. Mallaa kafaltanii wanno tokko ayiraan gasseentanii ilaaltan. Namni mallaa qabu. Maal kaffaltee? Ammam kaffaltee?
Mallaa kafaltanii seentan mallaa inni kunoo gubbara jiran agartanii. Kuma kudhan Itoophiyaa mu. Ama mucaa kana kunoo meeshaa isaatti dhufe mucaa kana agartanii mi? Mucaa kana ol darbaa obsaan eeggadhaa jedhe. La ilaha illallah. Akkanatti ol guura jechuudha. As keessatti. Inni keenya kun silan salaataa. Ani kan na dhibe in salaataa. Dhuguma jechuun la ilaha illallah. Maqaaf kaa. Bar